Shamaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan keenya miidiyaan Kilolee yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa qabatee kan isin biraan ga'udha. Hamma dhuma qophii keenyaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Diigumsi Jawusaa shakkii osoo hin taane gochaan itti fufee jira. Ajajaa Jawusaa ta'uun kan hoogganaa ture Zammanii Kaasee irratti xiyya darbachaa akka jiran ifoomsanii jiru. Innis garee Zammanii Kaasee waliin hidhatee dhufee diina keenyaa ajaja Zammanii hin fudhannu, aangoon isaa irraa fudhatamuu qaba, ajajootni faannoo jijjiiramuu qabu, kana achi kufaatiin keenya dhiyaatteetti jechuun watwataa jiru. Zammaniinis abdii kutannaa isa dhumaa keessa gahuusaa odeeffannoon keessoo nu qaqqabdee jirti. Wallabdee Jawusaa gidduutti uumameen miseensa isaa mufachiisuun gariin harka kennachaa jiraachuutu dhagahame. Odeeffannoo dabalataan guyyaa har'aa garee shororkeessaa Jawusaaf ergama qabaachuun yakka raawwachuuf osoo socho'anii poolisiin federaalaa to'annoo jala oolchee jira. Gareen badisaa kun kilaashkoovii 120 fi boombii F1 qabachuun Finfinnee keessatti gocha badisaa raawwachuuf socho'aa turanii jiru. Poolisiin federaalaa to'annoo sakatta'insa jabduu taasiseen to'annoo jala isaan galchuun uummatni Finfinnee naannoo isaa yeroo maraa akka to'atuu fi shakkii akkasii uumamee dursee qaama ilaallatutti eeruu kennuu qabas jedhaniiru. Oduu biroon gamtaan Afrikaa waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa akka deeggaru ibsee jira. Gamtaan Afrikaa waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti taasifamee akka deeggaru beeksiseera. Dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii akka ibsanitti waliigaltee ministeera muummee FDRI Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gidduutti taasifames dinqisiifataniiru. Waliigaltichis saffisaan hojiirra akka oolu qabu gaafataniiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii guyyaa har'aa qabnu asuma irraan goolabnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatooma.